Akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqayyoo. Har'ammoo wanti nuti isinii qabannee dhufne sa'aatiitti viidiyoon kun hojjetame kuni har'a jechuudha. Sa'aatii misaa ture. Misaanii shiroon illee waanuma jiru, biddeen illee waanuma jiru ture. Ani immoo yeroo tokko tokko waan nyaadhu waan dhugu nan wallaala. Filachuus hin beeku nama nan rakkisaa. Kanaafuu maal gochuu qabna kan jedhu indoomii hojjetannaa jennee as tuufana walii galle. Isheen immoo ani indoomii hojjedhu malee viidiyoo waraabamu malee jettee utaaltee kaate amma kana hojjechaa jirti jechuudha. Isin immoo haga xumuraatti waliin turuutiin ilaala akkamittiin akka indoomii hojjettu yeroo jalqabaa fidhammooti. Yoo dogoggortii ta'e irra hin laalina koomittiin kaasina yaada babbareedaa ta'ee fi ishee jajjabeessu fuulduratti immoo kana caalaa jabaatti akka hojjettuudhaa fi isin immoo jajjabeessuu qabdu faamilii koo akkuma naanna jajjabeessaa na gorsaa na barsiisaa turtaani. Indoomii hojjetan namisaa jennee kan walii gallee lamuma taaneetu. Anis keessan jira isheenis keessa jirti. Garuu ani karoora viidiyoo waraabuu keessa hin jiru. Isheetu viidiyoo waraabee hojjedhe malee jennaani. Kunoo akkasitti kaameraa banee fi booddee ani immoo diidaatii hojiin qaba. Achumarraanis immoo suuqii keessan jira. Egaa ayyaanni dhufeera torbii tokko akkasitti waan galinatti fakkaata. Qophii ayyaanaa fi shunkurtii adii gadi baasee sana quncusaan ture. Isheen immoo mana keessatti akkasittiin indoomii hojjechaatii jirti jechuudha. Maan jettuun jajjabaatti. Hojii kan biraallee seera qabeessaan beetti garuu hojii wallaaltee tokko hin qabdu. Akkuma yeroon kanaan dura isiniin jedhe eelee ibsaatti toshuu bichaa sodaatti malee istoof irratti hojjechuu maal jechuu homtiyyuu wanti isheerraa hafuun jiru galata waaqayyoo. Garuu indoomii hojjechuu akka hin beekne natti himteetti. Yeroo jalqabaa feene hojjechaa jira mana keenyatti warri keenya nuuf hin eeyyamanii nyaachuufis hojjechuufis waan ta'eefu yoon dogoggoree asumarraan ifa manaa go'ii jettee jalqabde isinis immoo yoo dogoggora irratti argitan ta'e gorsuuti jajjabeessuuti qabdu mitiire nama baruu barbaadu bakka dogoggoree gorsaniitu jajjabeessuun itti fakkaata miti gaa'is. Amma ishee yeroo jettu fedhii viidiyoo waraabuu waan qabduufu dhiisii waraabiin maaliin godhiyyoon jedhemmoo hin aarti waan ta'eefu innatti dallanti. Isa akkasii immoo jajjabeessuun qabaa kan jedhu yaada qaba waan ta'eefu isinuma waliitiin jechuudha. Amma kana indoomii itti naqachaa jirti. Indoomii itti naqachaa jirti. Yaa indoomii hojjechuun yaagas mara waan nama rakkisu miti. Xiraaxiree qimaaqimii hin barbaadu. Abbaan barbaade immoo veejiteebiliitti dabalatee wanti naafaa birookilii fa'aa konfiraawonni yookaan immoo zaaraa seedhamuu fa'aa kaarotii waan barbaadeen itti dabalanii hojjetachuun hin danda'amu. Indoomiin isatuyyuu bareeda. Isa kana qimamoonni madaamiin beektu keessumaa immoo sooyisoosii warri beektanii sooyisoosiin baay'ee tokko mi'aa indoomii wajjin nuti isaan qabnu egaa. Kuni qimamii isa keessa jiruudha ni beektu. Garummoo wanti isheen itti dabalachuuf jirtu ni jira natti fakkaata. Innis immoo goommana maramaa yookaan immoo isaa xiqqal goommanii fi akkasumallee kaarotii qaaraa. Kan biraan immoo qullubbii akkuma fedhii abbaati jechuudha. Waan barbaadan itti dabaltanii hojjetachuuti dandeessu. Kun amma nuuf misaadha. Isinii galee misaadha kun. Dura yeroon qofaa koo ture sana baay'ee tokko na dabbaraatu mana hojiitti biizii ta'u immoo namni immoo yoo nyaate yoo dhuge malee hin ta'u miti yeroo sana garuu otuma nyaanni hojjetamii mana jiru nyaachuu na jibbisiisa. Maal na godhaa ijoolleen warri nu bira jiran illee kottum isaan wajjin nyaadhodhaan yeroo sana waamanii isaan biras immoo na dabbara bakka akkasumatti amala na dhowwaa. Namni nama baree baay'ee tokko ulfaataadha qofummaan baay'ee tokko nama dabbara. Amma garuu galata waaqayyoo haa ta'u waliin fataazanaa jechaa jirra. Hojii keenyallee hojjetachaa jirra. Akkuma asirratti argitan egaa kaarotii, qullubbii adii, qaaraa fi akkasuma goommana maramaadha kan nuti itti daballee dhumarratti garuu xiqqoo hin laaffisteetti bishaan itti baay'isteetu abiddara tursiitiidhaaf hin bishaatutti fakkaate garuu indoomiin immoo daqiiqaa 3 haga 5 bakka yoo baay'ate kan kanaan achi baay'ee ho'uu hin barbaadu yookaan immoo tursiisuu hin barbaadu. Sanas ta'ee kanaa indoomii nu qaqqabsiistee jirti. Misaa keenya nu affeertee jirti. Isin maal jettu? Inni kan biraan immoo yeroo hundumaa na waliin akka viidiyoo hojjettu barbaaddu moo akkamii yaada keessan qoodaaf himi. Haa dhuftuu kanaan hojjechuu dandeessii jajjabeessii maal kan jedhu yaada keessan koomintii irratti qoodaaf. Anis immoo nan ilaalaa. Isheenis immoo hin argitiin dubbisti koomintii jechuudha. Garuu xiqqoo viidiyoo hin sodaatti malee hin dubbisti koomintii keessa waan isin jettan waan hamma na wajjin hojjettetti jala deemtee saka amma sakan kan isteetu safishee na wajjin hojjetti jalatti namni koomintii maal akka barreesse goroggortii jechuudha. Isinii galee kanaafuu yaada keessanis
Kana asuma kanarrattiin isinii xumuraa jechuudha. Inni itti aanu gaaffii isin baay'inaan na gaafachaa turtanii gabaa gurraachiin cufame moo akkasumallee meeshaalee mana keessaa kanneen akka soofaa, kanneen akka biifee, kanneen akka firiijii isaan kanarratti nuuf hojjedhu jettanii turtanii firiijiin ani mana keessaatti itti fayyadamaa jiru kanallee gatii isaa meeqaan bittee akkasuma immoo meeshaa daabboo hojjetu sanaa meeqaan bittee gatii isaa kan jedhu koomentii keessan argee dubbiseetiin ture. Isa kana kanaan duras immoo viidiyoo hojjedheetiin ture jechuudha. Qofa isaatti maashiniin daabboo hojjetullee meeqa akka ta'e gatii soofaa gatii firiijii hundumaa viidiyoo hojjedhee ture. Fuuldurattis immoo isin barbaachisa waan ta'eef isinis immoo kanaaf gaaffii deddeebitanii waan gaafachaa jirtaniif isiniin deebisa. Inni kaleessa darbee akkuma kaleessaatti arras immoo akkasuma gabaan bakka tokko hin dhaabatu waan ta'eef fuulduratti isiniifan deebisaa aga ammaatti immoo waan ture yoo ta'e asumarraanii dhiifamanaa gochaatii gaaffii namoota yeroo tokkotti hin deebisanii isinii deebisuutiin nan yaalaa kunoo bakkee kanatti indoomii keenya nyaachuutti jira ani diidan ture qullubbii qunchisaan ture jechuudha qullubbii adii keessaa funaanee qunchisaatiin ture indoomiin suni baay'ee mi'aa garuu illaafisteetti baay'ee tokko lallaafee hin marqame mi'aammooti waan gatamu miti. Akkas fakkaata viidiyoon irra isinii qabannee dhufnee kana fakkaataa yaada keessan nu biraan qaqqabsiisa. Yoo jaallattan immoo laayikii sheer gochuu warri maatiin taane maatii ta'uudhaan gara mana keenyaa gara faamilii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo biraatiin aga deebinee dhufnutti lafa jirtanitti nagaa fayyaa ta'a. Ammas kanatti wanti nuti wal caqacaqaa jirru erga viidiyoo hojjettee irratti dubbachuu irratti maal jechuu qabdaa kan jedhu. Ani isheen immoo na sodaa'atte. Kana rakkoon keenya jidduutti gabaan dhufee jira isheen suuqii nagaduu deemtee ani immoo indoomii koo akkasitti laxxi gochaatiin jira. Warri jaallattan laayikii godhaa yaada keessan nuu qoodaa deebinee dhufnaa nagaa fayyaa ta'a baay'ee.